Despite these issues, The child deserves a chance to live a full and healthy life. Bara jireenya kee keessatti namoota qaama miidhamoo ta'an hedduu arguu fi dhaga'uu dandeessa. Garuu qaama miidhamtuu akka daa'ima kanaa argitee hin beektu. Namoonni hawaasa naannoo ishee ta'an sababa furdina maashaa morma ishee jala jiruuf zabaat yookaan ammoo billaacha jedhanii waamuuni. Haalli kunis waan maatiin ishee arganii hin beekne irraas adda. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Naatoo har'a seenaa ajaa'ibaa daa'ima kanaa kan waliin ilaalludha. Gara viidiyoo kootti osoo hin darbiin dura namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Viidiyoowwan barsiisoo ta'anii fi bohaarsoo ta'anis daawwadha. Akkasumas yoo viidiyoon kun isinitti toleera ta'e ammoo like gochuudhaan na jajjabeessa. Biyya Afrikaa Giddugaleessa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo keessatti ganda xiqqoo bulchiinsa qaamaa jedhamu keessatti daa'imni haala addaa qabdu tokko ni jiraatti. Maashaalee furdaa fi diriiraa morma ishee jalatti argamuunis namoota hedduu biratti zabaat jedhamuun kan beekamtudha. Maqaan dhaloota isheen abbaa ishee fi haadha ishee irraa argatte ammoo deeliyaa kan jedhudha. Deeliyaan sababa maashaaf morma ishee jalatti argamuunis dhukkubbii hamaan kan itti dhaga'amudha. Armeen deeliyaas akkas jettee waa'ee intala ishee kanaa dubbatte. My name is Cecile and I am the mother of the child. Ani maqaan koo Siisiiliin jedhama. Ani haadha mucaa kanaati. Mucaan koo kun ulfa koo 5ffaa irraa dhufte. Ijoolleen koo ishee duraa fi ishee booda dhalatan hundinuu fayyaadha. Qaamaan miidhamoos miti. Garuu deeliyaan maaliif adda taate akkasitti dhalachuun ishee naaf hin galu. Yeroon ishee ulfaan turetti ishee hundinuu gaarii ture. Sochii idilee koo guyyaa guyyaa keessatti ishee rakkinni quunname hin turre. Dhukkubbiin hamaan natti dhaga'ames hin turre. Garuu hospitaalatti yeroon dha'utti daa'imni keenya hir'ina qaamaa akka qabdu argine jedhan. I didn't have any big problems or sickness. I continued with my everyday activities just. Jireenyi deeliyaa haala namoonni hawaasa keessatti ishee ilaalan irraa kan ka'e ulfaataadha. Garuu wanti hamaan kanarra caalu dhukkubbii garmalee sababa maashaa morma ishee irra jiruun yeroo baay'ee itti dhaga'amudha. Jechuun maatiin ishee Afrimaaksii fi seenaa jireenya deeliyaa kan himanidha. My name is Kitumaini Jijuka. We live here in Nyiragongo district. Abbaan deeliyaa Kutumaan Jijukaas akkas jedhee dubbata. Ani maqaan koo Kutumaan Jijukaan jedhama. Ijoollee 8 qaba. Ijoollee koo keessaa haala kanaan kan dhalatte ishee qofa. Obboloonni ishee hundinuu qaama miidhamummaa tokko malee dhalatan. Garuu deeliyaan haala hin baratamne dhalatteetti. Haati warraa koo yeroo da'umsa ishee ga'etti hospitaala Kidukoo jedhamu deemte. Akkuma deesseen ishee daa'imni keenya qaama miidhamummaa akka qabdu argine. Kunis baay'ee nu sodaachisee ture. Dooktaroonni hospitaala sanaas gara hospitaala biraatti nu ergani. Sababiin isaas daa'imni keenya achitti hafuura baafachuu fi wanta rakkatteef. Daa'imni kunis guyyoota 10 fi hafuura baafachuu fi maashiniin kan gargaaramaa turteedha. Daa'imni keenya kunis akka hin milkoofne shakkinee sodaannee turre. Garuu galata Waaqayyoo dhuma irratti milkoofnee gara mana keenya akka deebinu nuuf eeyyamameera jedhan. That maybe this child has a special problem and I was right. Deeliyaan maaliif qaama miidhamummaadhaan akka dhalatte eenyullee maatii ishee fi kan ibsee hin jiru. Ijoollee isaanii hundinuus fayyaa ta'anii waan dhalataniif deeliyaan ammoo haala kanaan dhalachuun ishee maatii isheef rifannaa guddaa ture. Namoonni haala kanaan dhalatanis waan hin jirreef maatii fi hawaasa naannoo isheetiif haala kanaan dhalachuun ishee boonyi qabnee ta'eera. Haala kanas abbaan ishee Afrimaaksiif akkas jedhee ibsa. Our other children were upset by the situation, but they soon came to accept their new sibling. Daa'imni keenya kun maaliif qaama miidhamummaadhaan akka dhalatte namni nuuf ibsee hin jiru. Ijoolleen keenya hundinuus fayyaa ta'anii waan dhalataniif isheen kun immoo haala kanaan dhalachuun ishee rifannaa guddaa nutti ta'ee ture. Dooktaroonni garuu akka jajjabaadhuu fi obsuu natti himani. Haalli akkasiis mudachuu akka danda'u naaf ibsani. Anis jecha isaanii kanaan nan jajjabaadhe. Akka cimuufis gorsi isaanii na gargaareera. Ijoolleen keenyas haala kana yeroo dhaga'anii jedhanitti ni mufatani. Garuu yeroo muraasa booda obboleettii isaanii haaraa kana fudhachuuf gara hospitaalaa dhufani jedhan. Every child deserves a chance to live a full and healthy life. Obboloonni ishee hundinuu fayyaa guutuudhaan kan dhalatanidha. Isheen maaliif haala kanaan akka dhalatte dooktarri fayyaa daa'ima kanaas akkas jedha. My name is Joseph and I am the doctor for that child. Ani maqaan koo Yoosefin jedhama. Ani dooktara daa'ima kanaati. Daa'imman qaama miidhamummaa akkasiin dhalachuun isaanii waan baratamaa miti.
Haa ta'u malee yeroo tokko tokko daa'imman qaama miidhamummaa akkanaan kan dhalatan sababa dhukkuboota tokko tokkoo kanaatu yeroo ulfaa qabduun ta'uu mala. Garuu maaliif daa'imni kun haala kanaan akka dhalatte sirriitti beekamaa miti. Haa ta'u malee sababii guddaan yeroo baay'ee qaama miidhamummaan daa'immanii sababa infeekshiniyaati yeroo ulfaa ishee mudatuutti osoo sirnaan hin yaalamin kan hafedha jedhu. Her disability makes life hard for her because many in the community treat her poorly. Deellaa guddisuun maatii isheetii fi imala qormaataan guutuu ta'edha. Sababiin isaas ammoo maashaan furdaa morma ishee irratti argamu kun guddina ishee faana itti fufee waan guddatuuf rakkisaadha. Haa ta'u malee isheen daa'ima qaroo haadha ishee hojii mana keessaa gargaartudha. Harmeen ishee haala mucaa ishee kanaa akkas jettee dubbatti. Get the help we need so our child can be treated. Mucaan koo kun rakkoo hedduu waan qabduuf jiruun ishee ulfaataadha. Haa ta'u malee qormaata hedduu otoo ishee mudatu isheen qaroo ta'uu ishee agarsiifti. Isheen hojii mana keessaa na gargaarti. Hojiiwwan akka mi'a dhiquu fi meeshaa qulqulleessuu hunda isin hojjetti. Gaariidha. Garuu sababa hir'ina qaama isheetiin rakkoon ishee mudachuu ittuma fufti. Haa ta'u malee ammoo galata Waaqayyoo mana barumsaa deemuu eegalteetti jette. It is fine, but she keeps facing difficulties because of her disability. Dhukkubbiin deeliyaa qaamaan qofa miti. Yeroo baay'ee hiriyoota ishee irraa adda akka taatetti kan itti dhaga'amu si'a ta'u kunis ammoo fudhatamummaa ishee irratti dhiibbaa guddaa kan uumedha. Sababiin isaas ammoo qormaata hedduutu mooraa mana barnootaa keessatti waan ishee mudatuuf namoonni yookaan ijoollonni akka gaariitti ishee hin beekne yeroo arganitti baay'ee ishee dhiphisuu ishee tuttuquu barbaadu. Haalli kunis akka ishee mijataa hin taane taasiseera. Haa ta'u malee mana barnootaa deemuu kan jalqabdee fi barachuu kan eegalteedha. Barsiisaan ishee saala ishee kanaa akkas jedhee dubbata. My name is Teacher Empire, and I am the Assistant Director at Ani maqaan koo barsiisaa Ampiriin jedhama. Daa'imni kun waggaa lama nu waliin turteetti. Amma sadarkaa tokkoffaa kutaa lammaffaa baratti. Xiqqoo booddeetti haftee barumsa eegaltus barattuu qaroodha. Barnoota ishee haala gaariin hojjetti. Barattoota tooppii 5 keessattis argamti. Kun immoo hammam akka beektu kan nu agarsiisudha. Mana barumsaa keenya keessatti namni hir'ina qaamaa waan qabuuf akka adda ta'etti ilaaluun dhorkaadha. Amma daa'imni kun haala gaarii irra jirti jedhan. D plus D egale K. Anaonyesha kwa Qormaata hedduun ijoollummaa ishee kana irratti kan ishee mudatanidha. Haa ta'u malee yeroo mana jirtutti akkuma daa'ima kamiyyuu ijoollee ollaa keessa jiranii fi obboloota ishee faana walitti dhufeenya gaarii ni qabdi. Garuu ammoo hawaasa keessatti namoonni tokko tokko isheef gara laafummaa hin qabani. Akka isheen uumama addaa taatetti ishee hubatu. Isheenis gara abbaa ishee dhuftee taate kanaan ni himatti. Abbaan ishee haala kanaa akkas jedhee Afrimaaksiif kan dubbatedha. She would come to me and tell me, Dad, people on the street insulted me and stared at me. Mucaan koo kun hawaasa keessatti bifa adda ta'een ilaalamti. Namoonni baay'een ishee dhiphisuu fi ishee tuttuquu barbaadu. Mucaan koo kunis gara koo dhuftee wanta ishee mudate kana akkas jettee natti himti. Abbaa koo namoonni natti qoosu na dhiphisu maqaan hin barbaanneenis na waamu jechuun natti himatti. Mucaan koo kun yeroo haala kanaan dhiphatu arguun koo ammoo baay'ee na gaddisiisa jechuun Afrimaaksiidhaaf kan himedha. She faces several challenges. People, especially other kids. Deeliyaan wallaansa argachuu akka dandeessu dooktaroonni ni dubbatu. Yaala baqaqsanii hodhuutiinis fayyuu akka dandeessu ni himu. Haa ta'u malee maatiin ishee harka qalleeyyii waan ta'aniif yaala kana argachuu hin dandeenye. Yeroo umurii ishee waggaa 6 guutuutti akka yaalli kun godhamuu fi dooktaroonni maatii isheetti himanii turani. Haa ta'u malee yeroo isheen waggaa 6 guutteetti maatiin ishee maallaqa yaala isheef ta'u hin qaban turan. Sa'aatii viidiyoon kun waraabamettis umuriin ishee waggaa 9 ta'eera. Garuu yaala hin arganne. Mucaan kun tarii yoo wallaansa argatte fayyuu fi jireenya akkuma ijoollee kaanii qabaachuu hin dandeessi laata? Hayyee seenaan daa'ima kanaa kana fakkaata ture. Namoonni akkan itti fufee hojjedhuuf na jajjabeessuu barbaadan viidiyoo kana laayikii gochuudhaan na cina dhaabbadhaa. Akkasumas sabskiraayib gochuun maatii ta'a. Wanta akka dhumaatti daawwattaniif ammoo galatoomaa. Torban viidiyoo mata duree haaraa ta'e wal argina. Nagaan naaf tura.